Oduu gammachiisaa obbo Taayyee Danda'a hidhaa waggaa tokkoon booda gadhiifamanii maatii isaaniitti makaman. Hidhaa waggaa tokkoo booda kaleessa mana hidhaa Qiliinxoo irraa yeroo bahan balbala irratti qaamolee nageenyaatiin fudhatamanii gara waajjira qorannoo yakkaa federaalaatti kan geeffamanii turan. Taayyee Danda'a har'a gadhiifamuun maatii isaaniitti makaman. Haati warra isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo ganama isaanii gadhiifamuu erga deebi'aniin booda guyyaa walakkaatti baheera kottaa na fuudhaa nuun jedhe natti bilbile jechuudhaan haati mana isaa himte. Haaluma kanaatiin haaluma kanaan maatii dhiyoo jiru dhaqanii fuudhanii amma immoo gara mana isaatti gale jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a oduun isaa oduu gammachiisaa ta'eeti jira. Obbo Taayyee Danda'aadhaa kan yeroo hedduudhaaf mana hidhaadhaa ture guyyaa har'aan tanaa gadi dhiifamuun isaa dhagahameeti jira. Bakkoota adda addaa hundarratti yaada isaatiin kan dhiyeenya kana guyyaa 2-3 yaaddoo keessa turan uummanni Oromoo fi hundinuu gammachuu qaban ibsachaatii jiranii.